yeroo biyya galtanii wantoota bittanii akkasuma immoo taarguu godhachuu barbaadanii wantoota bittanan isinitti agarsiisa hanga dhumaatti na duukaa ta'a jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan isiniin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtanii ani tartiiba hin qabsisne hiqaawwan naafillee kan taarguwannu kan xalabame hin jira hin dhufne akkasuma kaammoo kan sirraa'ee fi kan sirroofnellee hin jira. Akkuma argaa jirtanii kun shaanxota kun jechuudha. Isa kanneen immoo shaanxaa fudhadhee hin deemu kanneen jechuudha. Maaliif uffata kootu keessa jira jechuudha. Kun immoo isa addisii biteedha. Saditu wal keessa jira. Saditu wal keessa jira jechuudha. Shaanxaa akkanaa kunillee si fayyaddi waan takkatti waan si barbaachisu akka shittoo wantoota garagaraa wantoota dibata wanta si barbaachisu keessa godhachuu si fayyaddi. Akkasuma immoo warroota taarguu gootan asitti agarsiisa. Fakkeenya warroota taarguu gochuu barbaadan nama taarguu gochuu barbaadu bidiribsoota kanneen taarguun godha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii bidiribsoonni kun qo'asinitti agarsiisa. Innaa isa kanaadha. Isa halluu kanaadha warroonni bitachuus barbaadanii bitadhaa hedduu takka bareedduudha kunooti hedduu takka bareedduudha karar isaa agartanii isa kanaadha jechuudha kararii barbaadanii anamma kararii isa kanaan bitadhe jechuudha isa kanaan bite kana jechuudha. Innaa kun immoo hin beektan ka abbaa akkasitti jiru akkuma suura raasan jira jechuudha. Kun immoo biddilibsii kophaa saasanii hin beektanii kun kan kophaati jechuudha. Inni kunis immoo kama akka ammaa sanii yaada halluu isaatiitu garagara malee kama akka ammaa san jechuudha. Asintan agarsiisa. Kaameraaf maafariin qabadhee waraabaa jira. Kunooti kan akkanaati jechuudha. Halluuwwan ati maxarattee bitattaa tiraasii 4 qabaa wannaa hin qaba jechuudha. Akkuma argaa jirtan hedduu bareedaadha dhugaa dubbachuuf hiiketis ilaaleetiin jira jechuudha. Akkasuma wantoonni immoo as keessa jiranii maashinoota waan ta'eef amma hiikee sitti agarsiisuu hin danda'u yeroo biraasa sitti agarsiisa maashinoota jechuudha. Ani maashinii wantoota wannoodha kunniin immoo uffataa fi wantoota barbaachisoo akka shittoo minaaminaadha kan as keessa jijjiiranii kunniin immoo uffataa fi boorsaa minaamina jechuudha. Uffata immoo ani gimmaasha kan xalabes hin jira jechuudha. Kanaaf immoo kan ammoo dachaaseen uffata duraan keessa godhee ture amma immoo gaafa roottoonnaa dhufanii achuma keessaa fuudhee itti naqa jechuudha. Achuma immoo amma shaanxaa kana kanas takaakaluu barbaadu jechuudha. Sa'aatii kanatti kanas takaakaluu barbaadu isa kanaadha. Isa kana shaanxaa sadiitu wal keessa jira. Maaliif gaafa galtanii anamma kanneen kiiloo akkuma isin jedhe kiiloo 20 kophaatti naqeen 7 immoo harkatti qabadhu godha jechuudha. Isa kanaadha. Fakkeenyaaf immoo inni biraa immoo inni isa kanallee si fayyada bitadha ijoolleen biyyatti baay'ee widdiidha. Gartanii biyyatti baay'ee widdiidha jechuudha. Asitti bitachuu isinii wayya jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee bareedadha. Orijinaalallee jechuudha. Hin jira kan dhibbaallee kan maamaallee hin jira garuu bitachuun erga isinii oollee hiiqaa immoo waan maqaa qabdu waan bareedduu bitadha malee kusaako sarootti godhaa kan tokkosuudha. Kun immoo kan istishaarii kaffiluudha jechuudha. Nan qaba kan maruu isaallee nan qaba kaanillee istishaarii kana lamaan qabaayu ture jechuudha. Innaa kanaaf isin fayyadaa isiniin jechuu barbaade. Akkasuma immoo inni kun immoo baqasiisa kana ani hin binne dhugaa dubbachuu fi baqasiisa kun ani hin binne anaa miti kan bite baqasiisa kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan baqasiisa kana immoo anaa miti kan bite jechuudha. Namtichatu maaziriitiyaa fi maaziriiteetiif jedhee bite jechuudha. Kun argitanii aynata sadii bite jechuudha. Maaziriidha mitirii sadii hingaa natti fakkaate garuu mitiriin asii gurguddaadha leedha. Wayii ulfaata jedhee tadhiisee carqiin asiin ulfaata mitiriin bitinaa dhugaa rabbiin ulfaata isa kanaadha jechuudha. Maaziriidhaaf jedhee aynata sadii bite jechuudha. Aynata sadii bite maaziriidha jechuudha. Maazirii kootiif bite innaa ani nan dhiise dura nan bita jedhee ture. Dubartoota nan bita jedhee dhaqe hin ulfaata jechumaani maazirii dirqama bitamuu qaba naan jedhee namtichi kiyya bite jechuudha. Innaa sixootan biraallee hin jira gaafa inni dhufe immoo gaafa kan inni biteen gaafa inni immoo dhufe isinitti agarsiisa maazirii kootii fi faazirii kootii kan bite jechuudha. Inni haga mana bira hin geenye gaafa na bira ga'e jechuudha. Akkasii qaan xalabame immoo haga manaan dhufne wanti xiqqoo sooqii kennanaafis hin jira.
yaa waan haaluma tokko sirriitti maafan malee jechuudha isa kanaadha amma meeshaa astakaakaluufanii agasii astakaakalee agaroottoo naa dhufutti shaanxaawwan itti astakaakalee yerootti dhufamu shaanxaa keessaa isarratti shaanxaa keessatti gagguura jechuudha kana dhufee kiyyaa barbaadu qofa kana shaanxaa kanatti naqadhee galu jechuudha akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa isa kanaadha ani uffanni kiyyaa yaa uffata ofii kiyyaa dhugaa dubbachuu fi ani uffata akkuma isaanitti ol kaa'aa agargaa jirtanii uffata akkanuma akkuma isaanitti ol kaawwadha jechuudha amma kanneen as keessaayyuu gadi hin baasne jechuudha ganaan baasa as keessaa ganaan gadi baasee dachaasa jechuudha biddilibsii jalallee hin jira akkuma argartanii kanaafini taargoo gochaa jira natti baate waan ta'eef kanaafin taargoo gochaa jira isiniin jedha hordoftoota kiyya kanaafi wantoota isin barbaachisan waan tokko bitadhaaf illee ba'an amma dhugaa dubbachuu wanta kana anu fi kiyya takkaayyuu hin binne uffata kana uffanni kun akkuma jiruuni kan isaan naa bitan jechuudha hundi isaanii jechuudha kan isaan naa bitan ani kana ofii kiyya bitadhe isa kanneen jechuudha kan amma bitadhe akkasuma immoo ijoolleen yeroo baay'ee jechuudha yeroo biyya galtanii hin qorratan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee qorraa hedduu takka qorra baay'ee qorra jechuudha biyya keenyatti qorra jaakeettiiwwan akkanaa bitadha jaakeettiiwwan akkanaa agartanii jaakeettiiwwan akkanaa kana bitadha anuma isiniin jedhe no jaakeettiiwwan akkanaa kana jechuudha agartanii jaakeettiiwwan akkanaa gurguddaawwan kana bitadha isiniin jedha dhugaa dubbachuu fi nuti an jaakeettoota baay'een qaba jechuudha baay'een bitadhe jechuudha na kanaaf jaakeettoota bitadhaa si fayyadaa nuti si fayyada jechuudha dhugaa dubbachuu jaakeettii baay'ee bitadhe ka qorraallee baay'ee bitadhe uffata qorraallee jechuudha maaliifi har'a qofaa muti borullee si fayyadaa jechuudha sinigalee waan tokko maashinii ofitti illee hin baa'isne waan tokko bita kanaaf immoo jaakeettiiwwan kun isin barbaachisa 2-3 bitadhaa baqa yoo akkam tettanii yoo taargoo godhattan 2-3 yoo bitattan sin gaachuu fakkeenya tokko fudhattanii yoo galtan lama shaanxaa keessa hin godhattanii jechuudha sinigalee wantoota akkasiisan godhachuu qabdanii isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya an akka beektaniif isinitti himaa jira isin kan bitachuu barbaadan bitadhaa rakkoo hin qabu biyyattis bitachuu dandeessanii haa ta'utii garuu hanga galtee biyyattan bitadha jettu wanta si barbaachisu waan hin daballe osoo hin taane wanta si barbaachisu wayii agarte gaafa galtee haga galtee kan uffata qayyarattu sanittu uffata qayyarattu bitattu rakkoo guddaadha dhugaa aguma baateen gadi bedaattee deemtu keessattuu boolee keessatti hedduu qorraa kooti sin barbaachisaa kooti dhiistanii hin galina keessatti kii fudhattee deemta gizuma asii deemtu san jechuudha boolee keessattuu ijoolleen yeroo xiyyaara lama sinii muraffaa baay'ee sin namatti nama waatti ulfaata jechuudha na akkasuma immoo wannoon tokko maashinii tokko yoo taargoo godhuu barbaadan maashiniitti bitadha yoo taargoon goone immoo anama fakkeenyaaf kan bunaa fi kan kafana tokkosu kan bunaati asitti agarsiisa buqqisu kanumatti asitti agarsiisa jechuudha kanan bite jechuudha nufii kiyyaa'e ani jechuun taargoo gochuuf han bite malee silaa hin bitu ture jechuudha maaliif biyyumatti irra bareeda garuu ergan taargoo godhe keessaan godhe jedhee tanan bite jechuudha sinii galee kunooti han uffata tokkosu jechuudha sinii galte kun immoo kan bunatumu jechuudha ishiin kun immoo kan bunatumuudha sila taargoon godhaa biddilibsii ani immoo irra caala biddilibsoota kanan barbaade hunduma caalaa biddilibsii asii hedduun jaaladhaan hedduu takkan jaaladha biddilibsii asii sila bakka biddilibsiidhaaf taargoo gochuun kiyyanaan oolu kiiloon xiqqoodha jedhee tanaan itti dhiisee maashinoota kana aynata sadii bite jechuudha kun immoo kan bishaan danfisu akkuma beektanii bakka kan biraa kanan bitadhe kanallee bitadha warri taargoo gochuu barbaada yoo taargoon goone hin bitina ana asumaatti sinitti ma yoo taargoo hin goone ta'e hin bitina sakanaadha hin beektanii kun sakana keessaan baasu kun kan asiirra cimmaqusanii jechuudha akkuma suuraa irratti argaa jirtanii wantoota kan immoo isin barbaachisaa bitadhaa isiniin jedha ishee akka fedha keessaniiti garuu isif fayyada jedhee tan akka kiyyattan yaada malee ani akka kiyyaatitti isif fayyada ani duraan hin bitu jedheetin ture wanta kana garuu ergan taargoo godhee qoy keessan godha uffata keessan godha jedhee wanta nabichaa bitadhe jechuudha na fayyada jedhee taniinani amma firiizii anoo fermuuzii lama bichaa itti dabaladha bakka maaliif silaa taargoo gochuun kiyya hin oolu jedhee akkasitti yaadee ture jechuudha kanaafi isif fayyada wantoota akkanaa kana bitadhaa isiniin jedha kanaan booda immoo kana kaashittoowwan isinitti agarsiisu kaashittoo fi wantoota tokko jechuudha akkuma beekamu qo'aa isinitti agarsiisa innaa maaliif waan tokko nama fayyada beektanii isif fayyada jechuudha baay'ees bitachuu baattanii wantoota garagaraa
bibbitadha isinin jedha shittoo fi wantoota deodooraantii ta'anii akkasuma shittoowwanii fi deodooraantiidha sa'aatiiwwanii wantoota garagaraati kan jiranii nuti ana kana kunillee deodooraantii wasi fayyada shittoowwanii kana kan bitadha isinin jedha na akkasuma kunillee si fayyada jedhee yaada ani baay'ee si hin binne yaa akkuma isinin jedhati yasanummo ini afoo kara waan ta'eef dirqama galee dhaqqabee hin bitu dhiyoodha hin nyaata chumaana waan tokko jalaa sirreeffachaa jira siniin jedha taargoo gochuu silaa hin oolu jedhee jechuudha amma kanaaf waan akkanaa kana bitadhaa jechuudha uffata immoo baqasiisni hin ulfaata dhugaan bitinaa hin ulfaata ani kanaayyuu inni jedhee malee ani faayidaa ani bituu isatu bite malee ani bitan waan gochuu hin barbaadu ana fi kiyya bituu hin barbaanne jechuudha maaliif hedduu takka ulfaataadha kan dubartiitillee kan dhiiratillee kafannasi hin ulfaata kan wanna taan kan baqasiisni jechuudha hedduu ulfaata amma kana dandeessee ol fuutu kila kun fa'a gala kan jalaa kun gaaf halaan ulfaatu hin ulfaata kunniin laakka wayitti ulfaata danda'anii ol fuudha kiiloo nama jalaa kaasa innimti jennaan isaatu bite malee anaafiti jechuudha qarshii ofiitiin isaantu maazarii kiyyaa bite jechuudha anna akkasii siniin jedha hordoftoota kiyya kun waan akkanaa kanneen akkasitti keessa naqatta waan ta'eef an akkanaa taniin bitadhaa isiniin jedha kun waan akkanaa tana keessa naqattan kun amma kun fakkeenya waan tokko keessa naqachuudhaaf hedduu bareedudha barri akkamii akka taateen beeku ka bakka tokkotti bitame waan ta'eef na kanaaf waan akkasii bitachuu yaada malee akkanuma waan taan walitti argu salbaajii minaaminaa amate jechuudha agartanii salbaajii sun taan wanna sitti fayyaddu an amma dhugaa dubbachuuf hedduu takkan gammada wanna bitachuu kootiif biddilibsii waan bitachuu kootiif hedduun gammada jechuudha biddilibsii yoo xiqqaatee gara biddilibsii baay'eedha biddilibsiin jechuudha amma si fayyada jechuudha sini galee akkanaa kanatti nan gammada jechuudha kun amma waan xiqqaa mate dhugaa dubbachuuf ijoollee orjinaal waan ta'eef 160 nan bitatan takkittiin 160 kun irraa cite malee 160 bitame jechuudha kun amma 145 jira kunidha barri saawudiitti jechuudha riyaala jechuudha eessarraa cite ijoollee way isinitti agarsiisa dheetan irraa naalaa cite ka silaa isinitti agarsiisa እና አከሰን ጀቹዳ ሁንድ ሳጁ ጀቹዳ ጋሩ አን ኦሪጂናል ማን ቢተ ሂቃዮን ቢቱ ኦሪጂናል አበሌ ወኖን ቢቱ ጀቹዳ አከሱማሞ ኢጆለን ጨርቅን ቢያላ እንደበሉ የተኒ ኢሲን ጌሲን ማለ በከሲን ጌሲን ማለ ኤዶ በሬዱ ሲን ጌሰን ማለ ከፈኒ ምርጥ ጅራ ብድልብሲ ተኤ ጫማ ተኤ ዋማ አዳውን እንዱ ምርጥ ተኮፋ ጅራ ኦሪጂናል ጅራ ጋሩ ኢሲን ጌሰን ኢጆለን ካን ሱቂ ብሪሻኒ ሱቂ ብሪት ቁዳኒ ዲግደማ ሶደማ ሲን ጌሰኒ ከፈኒ አላማ ከሲ ጀተን ዱጋሩ በቹፍ ጀቹዳ አማ ኮኖ ኮቲ kana amma namoonni tokko nama amantanii nama amantan malee kootiin kuni dhibbaa fi birrii 20 nan bite wasiin jedhu nan amantan dhibbaa birrii 20 dhibbaa akka Saudiitti ijoolleen beektan dhibbaa birrii 20 kunooti qaasinitti agarsiisa birriitu irra jira la kunola dhibbaa 20 kunola asitti ilaala dhibbaa fi 20 jechuudha dhibbaa 20 dooltiin takkan qannasne jechuudha sinii galee garuu kuni hedduu na gammachiisan haa birrii fudhatu waan gaarii waan ciccidaati qaqqabdu yoo bitattani hinjiru kafanni biyya alaa hindabalu salbaaji isaan naa kennan maallaa godhan kan isaan naa kennan jechuudha ani jammar kama isaan gizee naa bitaniyyuu wajjin deemee maxaradheen bitadha malee ani waan qisa kana hin jaaladhu maaliif beektaa faayidaan qabu wannuma si guuta maaliif faayidaa qaba kafana jechuun kan uffattee namannillee sirratti ilaalu malee waan tokko si qaasoo ta'e waan bareedaa hin cabne waan si fayyadu ta'e jechuudha si galte waan akkasii kana bitachuu yaada isiniin jedha hordoftoota kiyya akkasuma waan gurbartiiwwan kun akkuma agartanii gurbartiiwwan kun immoo 145 nan bite 145 nan bite jechuudha bidilibsiin kun immoo dhibbaa fi birrii 10 jedhani dhibbaan naa kennan jechuudha kana lamaan immoo 145 nan bite jechuudha anna akkasii jechuudha kun immoo hagam akka ta'e hin beeku sadii walirratti kara 300 ta'e bakkas kara 300 xiqquma jedhate 300 jechuudha 200 homaa mafxate jechuudha na yoo bitatta waan gaarii bitadha isiniin jedha kun immoo kan masaaniti waan ta'eef yani garuu fudhadhus nan danda'a garuu ani fudhachuun barbaadu addisiin hangaladha jedheetan malee kunniin waa addisuma garuu natti dasanne kama koo addisii bitadhee gala jedhee didee bitadhee jechuudha na akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya isa kanaadha riikaardi isinitti guddate gaafii yoo qabaattan gaafadhaa waan barbaadan isiniif hin deebisuu danda'a nagaa waaqayyo si agalchu jedhaa ka torban 2-3 har'aa yoo waaqayyo jedhe dhiyaachatu man jira jechuudha.